yeroo ammaan tanaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti haalli baqattummaa hedduu ilmaan Oromoo irratti rakkooleen garagara gahaa jira. Saniif amma furmaata argatee jira alhamdulillah. Furmaanni hanga tokko dhufee jira. Furmaata walitti fufaa haa godhu. Warri gara biyyaa galu jiran, warri gara akka gara biyyaa galaniif warra mana hidhaa jiraniif sagalee taatan hunduma keessanuu baay'een isin galateeffadha. Baay'een isin jaaladha. Waan seenaa keessatti hin dagatamne hojjettanii, waan akkaan nama boonsu hojjettanii, waan qalbii nama cabsu hedduu qalbii caba baqattoota biyya Itoophiyaa keessattuu baqattoota lammii Oromoo ta'an irratti gochaa gara nama balleessu hedduu isaa qalbii hedduu nama hedduu cabsee, qalbii maatii hedduu cabsee, jireenya nama hedduu diige lammiileen akkasitti rakkate sun mana hidhaa keessaa baatanii akka jireenyi isaa diigame akka jireenyi isaa deebi'ee ijaaramu warri yaalii gootan hedduu galatooma hedduu ulfaadhaa. Seenaa keessatti qooda seenaan hin daganne hedduu shoora guddaa taphatan jeetiin amanaan fayyaada. Warri asirraa galuuf deemu kun waan guduunfatee galuuf qabu jira. Bakka takkatti namni takka lamaan ciniinamu, takkaa fi lamaan ciniinamaa sadii afur ciniinamuun harrummaadha. Itti yaaduu qaba. Nuti rakkoon baqattoota Oromoodhaa akkuma kaleessa turte fuuldura akka nu mudanne, akkuma kaleessaa fi irra rakkachaa jirrutti boru fuuldura rakkoon hamtuun kana caalu akka nama keenyarra hin geenye, rakkoon gaddisiisaan kana caalu akkan dhufne, akkasuma ilmaan Oromoo biyya adda addaa keessa kutaa adda addaa keessa taa'anii baqattoota biyya Saudi Arabiyaa akkasuma baqattoota biyya biraatti jiraniif sammuudhaan jeeqamanii boqonnaa akka hin dhabneef maatiin teenya tanirraa dhalanne maatiin baqattootaa umrii isaanii guutuu gaddaa akka hin jiraanneef warri asirraa gale kun waan guduunfachuu qabu jira, dhaamsaan qaba. Kabiraa warri biyya keessa jiru, warri biyya Arabaa biyya keessattuu biyya Saudi Arabiyaa tanaatu faayidaa qaba, asirraa faayidaa argachuu ilmi namaa ni danda'a jedhanii warra garana dhufaa jirutu jira. Warra biyyarraa miilaan imala lafootiin lafa deemuudhaaf qophaa'ee gara biyya ambaa imala isaa jalqabuuf qophii isaa xumuraa jirutu jira. Isaaniifis dhaamsaan qaba. Akkasuma ammallee maatii ilmaan Oromoodhaa biraa deeman kanaafillee dhaamsaan qaba. Inni biraa mootummaan biyya sanii dhaamsa gurguddaa waan itti irratti hojjechuu qabaniitu jira. Mootummaan biyya sanii jechuudha. Mootummaan biyya Itoophiyaa baqattoota biyya Itoophiyaa keessa jiraniif akkuma mootummaaleen biyyoota Afrikaa hedduun isaanii akkasuma biyyoota Awurooppaa, biyyoota Eeshiyaa fi biyyoota Afrikaa hedduun isaanii warra biyya san keessa jiraniif lammiilee biyya saniitiif akka furmaanni taasifamuu qabu irratti hojjetanitti mootummaan Itoophiyaatiis furmaata godhuudha qaba lammiilee kanaaf. Dhaamsa sadeen kanaan wal duraa duubaan qaba. Inni dura akkumaan kaasuuf yaale lammiin teenya tan biyya tanarraa galu jirtu maal godhuudha qaban kanarraa jalqabna. Wanni godhuu qaban biyyi ambaa biyya akka gadamsaatti guyyaa tokko yoo hirriiba gaarii itti argatte guyyaa lammaffaa irratti hirriiba gaarii biyyattiin arganne biyya yaaddoo hamtuu keessummeessaa jiraattuudha. Warri biyyi an takka argeen beeku biyya akka biyya Saudi Arabiyaadha. Biyya namni seeraan biyya tana keessa jiraatu mirga guutuu lammii biyya tanaa ta'e wajjin ittiin qabne. Biyya ambaa biyya biraa keessatti biyya amballee taatu hanga tokko mirga qabda, dimokiraasii jira, mirgi namummaa siif kabajamu. Biyya tana keessatti mirgi namummaa siif kabajamu tokkollee hin jiru. Mirgi namummaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti lammiilee biyya keenyaatiif akkasuma lammiilee biyya biraatiif kabajamu hin jiru. Lammii abbaa fedhee haa ta'u akka sareetti ilaalamta. Nuti lammiileen biyya Itoophiyaa kan seera malee isaan as jiraannu dhiisii lammiileen biyya biraa kan garaa seeraatiin waliigaltee mootummaa lamaaniitiin dhufanii biyya tana keessa jiraataniihu akka sareetti ilaalama jechuudha. Saniif nuti lammii addunyaa tanarraa adda lammiin Itoophiyaa ta biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtu keessattuu lammii biyya addunyaa tana hundarraa waan addaa qabna, waan nama ajaa'ibsiisu, waan lammiileen biyya biraa kan hin qabne qabna. Wanni suni maali? Akka namaatti osoo hin tahin akka maaliif akka ta'uu danda'e hin beekon nama gaddisiisa, baay'ee nama gaddisiisa.
waan itti furmaatti godhamuu qabu waan hayyoonni furmaatti godhuu qabu namni karaa seeraatiin bahuu danda'uudha qaba malee karaa seera malee isaan biyyarraa bahuu yakka lubbuu tee dhabamsiisu ta'a inni dura inni lammaffaan maatii tee jeequ ta'a maatii tee diiguudha ta'a osoo karuma seera qabeessa saniin dhufuu dandeessee biyya tana kan dhuftu taateehu biyya tanarraa biyya tee maatii tee ta'e yaadisanitti karaa seeraatiin galtee biyya tee ilmaatii tee laaltee bakka hojii keetii deebi'uu hin dandeessu osoo waggaa 10 as ta'e illee galuu hin dandeessu galte deebi'uu hin dandeessu maaliifi lafa dhufte waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan hedduu nama yaachisuudha lammiin teenya ta'asirraa galte waan tokko jalqabarratti yaaduu qaban wanni binni yaaduu qaban biyya ifii caaltu hin jirtu biyya namatti hin deebi'u jedhee murteeffachuu danda'uudha qaba biyya ambatti akka hin deebine murtii takkarra ga'uudha qaba yoo dirqama biyya ambatti hin deebi'aa jedhee sammuu isaa keessatti biyya ambaa tana deemuun yookaan biyya taa'uun ittiin tolle yookaan tarii haalli hojii biyya san keessa jiru isaaf mijatuu dhabuudhaan biyya irraa bahuuf murteessee kan jiru yoo ta'e waan takka murteessuudha qaba wanni inni murteessuu qabu karaa seera qabeessaan akkaataa itti biyya biraa deemee hojjetee jireenya isaa fooyyeffachuu danda'u yaaluudha qaba osoo kana yaalleen duratti kuni carraa isa dhumaati osoo kana yaalleen duratti biyya keessatti xiqqoo qabuun jaaramee qindaa'ee bari yoo sammuu qabaate namni tokko biyyuma ifii san keessatti waan xiqqoo takka tan qabuun hojii uummatee biyya san keessatti jijjiirama fiduu danda'a yoo haalli biyya san keessa jiruu fi haalli achi keessa jiru hojiidhaaf dargaggeessaa fi qeerroo oromootiif haala hojii kan hin uumne yoo ta'e illee itti yaaduu danda'uudha qaba inni namni asirraa gad gale kun namni biyya tana dhaqamee gale kun yoo walitti qindaa'ee waan tokko uume piroojeektii takka yoo uume jireenya isaa fooyyeffachuu danda'a lakkii asirraa galee qabeenyi akka qabu xiqqaadhaa naaf uumuu hin danda'u yoo je'e mootummatti karaa mootummaatiin mootummaa haala mijeessuu danda'uudha qaba kana dhumarratti itti dhufa ka mootummaan warra asirraa galeef haala hojiidhaa mijeessuu danda'uun akka dirqama ta'e gara dhumaatti itti dhufa saniin duratti yoo kana dadhabe namni asirraa galee karaa seera qabeessaan biyya biraa deemuu danda'u qaba malee akkanumatti lafaa ka'ee bishaanitti if kennee maatii addunyaa tana guutuu maatii nama meeqaa jeeqamu jira nuti hangam takka jeeqamaa jirra warri silaa biyya fooyyattuu akka biyyoota awurooppaatii fi biyyoota ameerikaa ardiileewwan akka eeshiyaa dhiifama akka awustiraaliyaa keessa jiraatan ka oromoo ta'an baqattoota biyya afrikaa keessa faca'anii fi baqattoota biyya eeshiyaa kana keessa biyya arabaa kana keessa faca'anii hanga isaan rakkachaa jiran waliin agarra warruma silaa nagayaan dalagatee hirriiba gaarii rafuu danda'u kanaafuu boqonnaa kennuudhaaf warri asirraa gale kun yoo xiqqaate karaa seera qabeessaan biyya ambaa deemuuf carraa ittiin akka lammiileen biraa deemanii biyya biraa dalagatanitti carraa biraa yaaluu danda'u qaba. Kana ala yoo carraan biraa ittiin ka hin deemamne taate biyya isaa keessatti hojjechuu yoo biyya isaa keessa haala saniin ka hojjechuu hin dandeenye taate riskiin harka rabbii jirti. Namni riskii sii kennu hin jiru. Lubbuu kuni namoonni hedduun jihaada jedhan gartee lubbuu isaanii bishaanirra dabarsanii takkaa walitti bahuudha takkaa immoo lubbuun dabru takkaa naaf dabru jedhanii warra yaadaniitu jira no warri akkas jiru dogongor guddaa keessa jira yaa obboleeyyan kiyya keessattuu jireenya biyya baqaa kana keessatti shamarrantu hedduu garaa nama nyaata akkuma bu'uura jireenyaati dhalaa fi dhiirtii walitti dhufanii bultii ijaaruun irra baay'een shamarran keenyaa hireen isaanii baqa keessatti bultii ijaaruu taate ilmi dhiiraa kun yoo bultii ijaarellee dilas haanuma rakkatu rakkoon rakkuma haa ta'u garuu ta shamarranii waan dubbannuu miti waan dubbannaaf toluu miti mana hidhaa keessa fakkeenyaaf mana hidhaa san ani dhaqeetiin argee beeku mana hidhaa Saawud Arabiyaa kana keessa annama qabamee mana hidhaa san keessaa bahee tokko akkuma carraa ta'e rabbiin na baase gartee akka fedhe akka ta'us ta'u rabbiin na baase namni bahus numa jira ka achitti hafus numa jira maallaqa guddaa faa dhangalaasanii ba'an annama maallaqa guddaa dhangalaasee bahu keessaa tokko maallaqni isaan namarraa guuran maallaqa humnaa oliiti saniif shamarran Oromoo irraa hin dubbadhama shamarran Oromoo mana hidhaa san keessatti amma xiqqoo yoo furmaata qabaatellee amma gara biyyaa galuudhaaf haal dureewwan tokko xumuramaa jira waan jedhamaa jiruuf yoo furmaata harkate waan hedduu gammachiisa garuu yoo achi keessa turan ilmaan xixiqqoo jira tacha keessa dhalattuu jira
akkasuma tamarsaan laguu mana hidhaa san keessatti itti dhufuu jira dhalaan achi keessatti rakkattee dhalaan ni beektan guyyatti dhiqachuu barbaadee guyyatti dibachuu barbaadee guyyatti jijjiirachuu barbaadee hedduu rakkoo gurguddoo akkasiitiif dhalaan harka kennuu hin dandeessu garuu dhalaan oromoodha waan dhiirti lammiin biyya biraa baadhachuu hin dandeenye baadhatti dhalaan oromoodha waan lammiin biyya biraa baadhachuu hin dandeenye dhiirti biyya biraa waan dhiirti biyya biraa inni jabaa jedhamu inni dhiira jedhamu baadhachuu hin dandeenye dhalaan oromoodha baadhachaa jirti jireenya hiree jalloo ilmaan oromootiif qabamteetu isii mudee jechuudha jaalattee osoo hin dirqamteeti waan obsa waan dhiira lammii biyya biraa obsa dhorkatuutu intala oromoo takka dirqama carraa biraa waan hin qabneef obsuu san malee akka obsituuf dirqama isii tahee ba'aa gurguddoo baadhatte eenyu jira tan maatiin guutuun biyyarraa baqatanii obboleeyyan namni meeqa mana arabaa keessa guyyaa kana guutuu akka gabratti ba'aa hammaalaa oolan ba'aa baadhachaa oolan ba'aa dhalaan baadhachuu hin dandeenye dhalaan ulfan qabne irra wayya ta ulfa qabduu jira ta umriin dadhabduu jira silaa dulloomtee ummaa teenya jennuun tagartee teessee abbaa mana isii wajjin boqonnaa fudhachaadha ibaadaa isii ilmaan isii guddifachuuf tan silaa hireen ittiin isii geesseetu garuu hireen ilmaan oromoo irra geessu carraa akkasii isii wakkattee umrii dullumaatiin umrii nama guddaa waggaa 40moota keessa jirtu 50moota keessa jirtu mana arabaa dalagaa jirti hireen kana caalaa nama gaddisiisu hin jiru kanaaf shamarran oromoo dargaggeessi oromoo ilmaan oromoo guutumattuu lammiileen biyya Itoophiyaa keessa jiran guutumattuu kan biyya tanarraa gara biyya keessanii galtan hiree hamtuu akkanatti hin deebina biyya hamtuu akkanatti hin deebina yoo dandayame karaa seera qabeessaan biyyoota arabaas ta'u biyyoo biraas ta'u haalli mijaa'uu danda'uudha qabaa carraa san yaaluu danda'uudha qabdan kanaaf kanaan isin hidhama inni biraa lammiileewwan osoo akkana haala rakkoo akkanaa kana arkanii lammiileewwan biraatu jira lammiileewwan biraa rakkoo tana osoo arkanii gara bishaanirra dhufuudhaaf akka abaluttiin mana jaaraa akka abaluttiin maallaqa dalagee fidaa akka abaluttiin dahaba uffadhaa akka abaluttiin bilbila babbareedaa bitadhaa akka abaluttiin maal ta'a jedhanii gara imala seera alaatiin lafarra dhufuudhaaf karoora hedduu baafatanii adeemaa jiraniitu jira yaa lammiiwwan tiyya yaa dargaggoota oromoo shamarranii fi kan dhiiraa lammii teeysan ta'asitti rakkachaa jirturraa fakkeenya fudhaa namni ifiiluu namaa hoysu osoo haala kana arkaniitiin biyyarraa bahuu isin dhorkaa jiran osoo haala rakkoo kana arkaniitiin biyyarraan bahin kan siin hin jenne itti sidhiisaa jiran waan hedduu garaa nama nyaatu waan hedduu qalbii nama cabsuudha hin deemin yoo waan biraa dhabde biyya teessitti du'i yoo waan biraa dhabde kaniin si gorsu biyya teessanitti du'i ummaa tee biratti du'i abbaa kee biratti du'i aalii fi fira keessatti biyya tee keessatti kabajaan du'i kabajaan awwaalame kabajaa dhabde rabbii keetii wajjin wal dhabde karaa hamaa kana imala seera qabeessa seera maleessa kana yaabbattee dhuftee lubbuu tee karaa irratti hin dhabin biitti arabaa guutumattuu baddee jirti gara laafummaa waan jedhamu fixattee jirti waan naasuu jedhamu guutumattuu fixattee jirti gocha suukannee isaan ilmi namarratti dalagamu kana achi wanni biraa hafte hin jirtu nama seera kara seeraatiin biyya arabaa tana keessattuu biyya arabaa keessattuu biyya saawud arabiyaa karuma seeraatiin osoo haalli mijaa'ee dhufaa jee isin gorsa gadi fageenya waa isii waan hin bariif waan arge jecha hedduu garaa nama nyaata warri biyyarraa deemuudhaaf ilmaan biyyarraa baasuuf karoorfattanii ijoollee biyyarraa yaasuuf karoorfattan warri maatii warri firaa itti yaada hiree dargaggoota keessattuu maatiin waan kana akka gaariitti itti yaaduudha qaba hiree shamarran oromootii fi hiree dargaggoota oromoo baqa godhuun nu gayuu danda'uudha qaba haa nu gayu kana booda shamarran keenya biyyarraa bahuun dargaggeessi keenya biyyarraa bahuun cinqii hadhaa tana dhandhamsiisuun kana booda nu gaye maaliif lammii biyya biraatiin addaa nuti gabrummaan lammii biyya biraatiin adda nu goote malee namummaan lammii biyya biraatiin adda nu goone biyya teenya sanirratti waan biraa yoo dhabne falmannee haa dhumnu malee biyya teenya irraa baanee bar duuti eega du'a taate hidhaan eega hidhaa taate hidhaa biyya teeti sii wayya alagaan dhuftee biyya tee keessa hiitee fi alagaan biyya sii hiite takkaa miti biyyuma tee keessatti hidhamtoos hidhame
biyyumatee keessatti beelotullee beele biyyumatee keessatti dheebatullee dheebatu biyyumatee keessatti waan uffattus dhabi biyyumatee keessatti mana jireenya illee dhabi biyya namaa dhaqxee saree biyyan baasan hanqachuurra biyyatee keessatti waan akka rakkoo silaa sirra ga'uuf taa'u san hunda biyyumatee keessatti yoo sirra ga'e irra wayyaadha jeetiin dhibba amana maatiin waan kanarratti carraaquu danda'uudha qabdan lammiin teenya akka biyyaayyaani gochi gara jabeenya lammii teenya irratti akkan hojjetamne garaan akka nun booreen hedduu garaan nu booree bakkeef keenyu dhabnee jira ilmaan xixiqqoo mana hidhaa keessa dhaltuu jira ilmaan xixiqqoo mana hidhaa jira waa hedduu waan gocha nama gaddisiisu gocha qalbii nama cabsu dubartii mana hidhaa keessatti dhaltee dhiiga dhalaa akka ittiin dhiqattu hin beekne tan namni biran jira soorata hin qabne ta'a akkam jee akkaan ibsu yoo dhiise irra jirti malee gocha himuudhaaf namaaf toluu miti afaanitti yoo dhiifne irra wayya gara si waada nama taatee dhalachuun keessattuu Oromoo taatee dhalachuun keessattuu Itoophiyaa taatee dhalachuun si gaddisiisaa jechuun waan akkasii sin hoggaa ilaalte baay'ee nama gaddisiisa gocha akkasii namni namarratti hojjetu mana hidhaa keessatti dubartii akka deessu nuutu carraa if mude harki baaniif kaa'e hin ajaa'u jedhu nuutu if xiqqeessa nuu if salphisa alagaan waan feete nurratti hojjettus gocha feete yoo nurratti hojjettees alagaa komachuun haa nu gayuu if komannee mala furmaataa kaayuu danda'uudha qabna itti yaada lammitii kana kanumaan daama har'i oduun gudatee farratti fe'anii namoonni baay'een waan kanarraa dubbachaa jiranii inni gara biraa kanneen kaasuu barbaadu mootummaan Itoophiyaa lammiileewwan biyya tanarraa galaa jiran furmaata kaa'uu danda'uu qaba furmaata lammiileewwan kanaaf kaa'uu danda'uudha qaba isinii galtee mootummaaleen biyyoota Afrikaa fi biyyoota Eeshiyaa akkasumas mootummaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan akka lammiin isaanii karaa seera qabeessaan deemanii hojjechuu danda'an karaa seera qabeessaan dippiloomaasii uumuudhaan lammiilee isaaniitiif hojii uumuu biyya keessattis biyya ambaattis karaa seera qabeessaan lammii isaaniitiif hojii uumuu irratti gadi fageenyaan carraaqaati jiru. Lammiin Itoophiyaa akka deemtee biyya biraa hin hojjenneef mootummaan Itoophiyaa ka duraanis ka irraatis irratti hin hojjenne jechuu dandeenya. Keessattuu yeroo ammaan tana biyyoota warroota biyya biraa deemanii karaa seera qabeessaan hojjechuu barbaadaniif viizaan yookaan paaspoortiin qophaa'ee karaa seeraatiin namni deemee akka hojjechuu danda'u. Irra wayyaadha. Maaliif jennaan gabrummaan biyyatti hambaa namaan naatu yoo karaa seeraatiin deemtes numa gabroonfamta. Gabrummaan biyya fi dalaguu fi biyya hambaa dalaguun takkaa miti. Haa ta'u furmaanni ni dhabama yoo jenne yoo furmaanni ka dhabamu ta'e itti yaadamuu danda'u qaba. Yoo furmaanni dhabame furmaanni biyya keessatti hojjetanii jiraachuun hin dandayamu ka jedhamee amanu yoo ta'e karaa seeraatiin akkuma lammiileewwan biyya biraa maaliif lammii Itoophiyaa qofa taati? Lammiin biyya Suudaan, lammiin biyya Somaalee, lammiin Keeniyaa, Ugaandaan, lammiileewwan Afrikaa hedduun biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an hundi isaanii Itoophiyaa qofa taati jechuu dandeenya. Waan Itoophiyaa irraa kan hafe lammiilee isaaniitiif biyya biraa biyya Arabaas haa ta'u biyyoota biraas haa ta'u karaa seera qabeessaan hojjetanii akka ilmi namaa jiraatutti nama ta'anii jiraatanii nama ta'anii galanii waggaa lamaanis ta'u biyya isaaniitti deebi'anii hojjetanii gara seera qabeessaan yeroo silaa barbaadanitti maatii isaanii ziyaaranii gara hojii isaanii bakka irraa hojjechaa jiranitti biyya ambaatan hojjetan sanitti deebi'an boqonnaa fudhatanii garuu hin jiru. Itoophiyaa keessa hin jiru. Hariiroon dippiloomaasii mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaaleewwan biyyoota silaa akka hojjettoota barbaadan kaampaaniin garaagaraa hojii irraa nama argachisuu dandeessu jirtutti hariiroo mootummaan Itoophiyaa hin uumtu. Kun maaliif ta'uu danda'a? Yeroo tokko furmaanni argamuudha qaba malee haala kanaan mootummaan itti yaadu qaba. Mootummaan waan lama irratti xiyyeeffachuu qaba. Waa lama yookaan waa sadii irratti lammiilee kanaaf xiyyeeffachuu qaba. Inni duraa lammiileewwan asirraa galan kun lammiilee nagayaati. Lammiilee shororkeessootaa miti. Rakkoo biyyaa baase, cinqii biyyaa baase,
haala hammeenya biyya san keessa jiru biyyaa baase shoora keessootaa miti nageenya lammiileetiif yaaduu danda'u qaba mootummaan lammiilee biyya tan irraa galaniif kabajamoo Abiy Ahmad akka feetees ta'u lammiin kun osoo dhiiga kee ta'ullee baatee lammii biyya keetiiti nageenyi isaaniitiif dursa kenna waa'ee siyaasaa irratti yeroo biraa haasofnu waa'ee siyaasaa irraan haasofnu waa'ee lubbuu namarraa haasawaa jirra lubbuun namaa waa hunda caalti wani lubbuu namaa caale tokkolleen hin jiru nageenya lammiilee asirraa galaniitiif dursa nagaa kenniif lammiin asirraa gale nagayaan haa galu nagayaan maatiisa haa jiyaaru nagayaan biyya abbaa isaatti haa galu sammuun isaa boqonnaa haa argattu hidhaa fi ajjechaa fi gidirsaa lammiileewwan biyya baqaa tanarraa galan irratti hin gaggeessan lammiileewwan biyya baqaa kanarraa galan irratti roorroo hamtuu gidirsaa hin gaggeessan gidiraan biyya ambaa keessatti nurra geesse nuuf gaya kana booda akka gidirfamnu hin barbaannu gidiraa hin barbaannu lammiileewwan biyya tana keessatti hedduu gidirfamanii jiran biyya Yaman keessatti hedduu gidirfamanii jiran biyya Saudi Arabiyaa keessatti Arabaan hedduu gidirfamanii jiran mootummaa shurxaa baqachuudhaan hedduu gidirfamanii jiran gidiraan akkanaa akka nurra hin geenye piliis itti yaadi gidiraan akkanaa akka nurra hin geenye mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallisii fi Abiy Ahmad itti yaaduudha qaban nageenya lammiilee irratti hojjechuu danda'uudha qaban wanni lubbuu namaa dursu hin jirtu wanni nageenya namaa dursu tokkollee hin jiru waa hunda dura nageenya dursa nama nageenya harkateetu waa'ee hojii dubbata yoo lammiileen asirraa galan nageenya harkatanii yoo lammiileen asirraa galan nageenya harkatanii waa'ee ummata keenyaa dubbanna yoo lammiileen asirraa galan nageenya harkatanii waa'ee misoomaa dubbanna nageenya dura bar misooma dura nageenya dura kana hunda namni hundinuu itti amanna hundi keenya itti amanna nageenyaatu dursa maal dura misooma dura fayyaa dursa fayyaan nageenya fayyaa nama qabu nama nageenya qabuutu waa'ee misoomaa waa'ee guddinaa waa'ee siyaasaa isaantu yaada nuti waa'ee siyaasaa yaaduu irratti sammuun teenya dursa yoo nageenya harkatte waa'ee misoomaa yaaduu irratti waa'ee hawaasummaa yaaduu irratti hawaasummaa fi diinagdeen nageenyaan boodatti yoo nageenyi jiraate akka nama siivikii baratee tokkotti hoggaa dubbannu akkas saniif kanarratti yaadamuu danda'uudha qaba inni biraa mootummaan erga nageenya isaaniitiif bakka kennee lammiileewwan kun ka nageenya harkatan taate qabxiin itti aantu qabxii hojii lammiileewwan biyya ambaarraa galaniif hojii uumuu mana jireenya uumuu uffata isirraa saamamanii qabeenya isirraa saamamanii galan lammiileewwan kun kaasitti qabeenya hedduu dalagatee qabeenya isarraa fudhatanii jira kaasitti waan qabu keessa afduubanii fuudhanii jira ukkaamsanii jechuudha ukkaamsanii ka fuudhamee jira nageenya isaatiif erga boqonnaan kennameen boodatti jireenya isaatiif diinagdee fi hawaasummaa isaatiif tajaajila namni tokko nama ta'uuf harkachuu qabu lammiin Itoophiyaa asirraa galan baqattoonni biyya sanarraa galan sammuun isaanii boqonnaa akka fudhattuuf hojii mana jireenyaa itti yaaduu qabu mana jireenyaa itti godhuu qabu mootummaan tokko ka biyya bulchu lammiileewwan asirraa galanitti mana jireenyaa godhuu ni dadhaba jedhee yaadu mootummaa biyyattii guutuun isaatu harkaa qaba asirratti mootummaa qofarratti xiyyeeffachuu danda'uu hin qabnu nutis mootummaa qofarratti xiyyeeffachuu miti abbootii qabeenyaa jira biyya san keessa lammiileewwan biyya biraa jiran ka irra fooyya'oo ta'anis ka asirraa galees ka irra fooyya'aas ni jira ka qabeenya qabu ka asirraa galees ni jira ka harka duwwaa osuma nama gargaaru osuma hedduu nama gaddisiisa karaa kanatti osoo rakkataa Oromoo ka biyya keessa jiru ka biyya sana jiru hedduu gargaaruuti gaafa biyyarraa galu biyya sanarraa gara biyya isaa galu harka duwwaa qala waan dalagu nama gargaara rakkatuma gargaara nama tokkoon rakkata jennu nama gargaara waan dalagatachuma kenna maaliif jireenyi isaa caalaa jireenya lammii isaa durse waan ta'eef namoonni baay'een saayikiloojiin hawaasa keenya akka hin jeeqamne irratti hojjechaa turan ka biyya sana jiran gargaarsa garaagaraa irratti
kan hojjechaa turan harka duwwaa galan hedduu jechuudha. Ka akkanaatiif illee gargaarsa godhuudhaan warri biyya tanatti hafe warri biyya biraa jiru warri biyya keessa jiru abbootiin qabeenyaa Oromoo garaagaraa lammiileewwan Oromootii fi lammiileewwan Itoophiyaa nama ta'uu isaaniitiif hunduma isaaniitu itti yaaduudhaan qubsiisuun dirqama mootummaa waliin ta'uudhaan. Kanaaf mootummaan hawaasa kana qubsiisuu hidhuu dhabuu nageenya isaaniif kennuuf jabaatee akka hojjetu kun dhaamsa kiyya. Inni biraa akkuma reefuchi kaasuuf yaale viizaa yookaan paaspoortiidhaan biyya biraa deemanii warra hojjechuu barbaadaniif hojii uumuu danda'u qaba mootummaan. Mootummaan filannoo mo'atee taa'uu qofaa miti. Nama asirraa galchee hidhaa kaa'uu qofaa miti. Nama asirraa galchee gidirsuu qofaa miti. Mootummaan waan takka beekuu qaba. Dargaggeessi Oromoodhaa gaafa namni akkam fedhuu dhabe akkam feene dalaga. Ifiif hawaasa kanarratti gocha hamaa deemu kana callisee ilaalee rakkoo isarra hawaasa irra geessu callisee ilaalee yeroo lammiin kun gartee gocha badaa keessa seenan lammiilee biyyattii hidhuu fi ajjeesuun bu'aa tokko illee qabu. Osoo lafti nagayaa lammii kanaaf yaadu hawaasa kanaaf yaaduu danda'u qaba. Karaa seera qabee isaanis warra hojjechuu barbaaduuf itti yaadee haala mijeessuu fi qaba. Kanumaaniin bira kutaa waan hanga xumuraatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaa hedduu ulfaadhaa dhaamsi kiyya irraa dhaamsi gabaabaan irraa qabadee isiniif dhufe kanuma ulfaadhaa galatoomaa.